Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin hagaa'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Marsaana afuraffaa fi akkasumas guyyaan yaadannoo waggaan shanaffaa Waxabajjii 22,2025 kan gaggeeffamu ta'uu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa beeksisee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu kun oduu akka miira nama tuquudha. Lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessatti duuti itti murtaa'e murtiin du'aa irratti raawwatamaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baatee ibsitee jirti. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiran kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Isiniin kenna. Gama mootummaatiin immoo maaltu jedhame waan jedhu odeeffannoo qabannee jirra. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduun inni biraa loltoonni mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Har'as loltuun waraana mootummaa tokko kilaashii 3 qabatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Oduu biyya alaatiin Hinditti xayyaarri imaltoota nama 240 ol fe'atee imalaa ture kufee caccabuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kanallee isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu kun oduu yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabata. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara kana Waxabajjii 22 akka gaggeeffamu ibsamee jira. Gootichi aartist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegame waggaa shanaffaa isaa yoo ta'u Waxabajjiin 29,2025 guyyaa yaadannoo isaa yoo ta'u guyyaan yaadannoo wareegama isaa sagantaa garaagaraatiin kan kabajamudha yookaan immoo kan yaadatamudha. Haaluma kanaan guyyaan badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa fi yaadannoon wareegama isaa waggaan shanaffaa Waxabajjii 22,2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka kaadhimamtoonni badhaasa fi akkasumas keessummoonni argamanitti kan gaggeeffamu akka ta'e boordiin faawundeeshinii Haacaaluu beeksisee jira. Kaayyoon badhaasa Haacaaluu Hundeessaa aartistoota fi namoota ogummaa aartii keessa jiran badhaasuun aartistoota lafaa dhufan jajjabeessuu fi beekamtii kennuu akka ta'e boordichi ibsee jira. Faawundeeshinichi gosoota aartii 11 oliin badhaasa kan kennu yoo ta'u sirboonni 300 ol badhaasaaf walitti qabamuu haati warra Haacaaluu Hundeessaa addee Faantuu Damisoo dabalatee miseensonni boordichaa ibsanii jiru. Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murteetiin kan calalaman ta'uunillee eeramee jira. Adeemsi filannollee parsantiin 90 ogeeyyiin yoo ta'u parsantiin 10 ammoo ummataan ta'uu boordichi ibsee jira. Badhaasni umrii guutuu fi addaas ni jira jedhee jira boordichi. Sirboonni badhaasaaf dhiyaatan ammoo bitootessa 22,2016 hanga bitootessa 21,2017tti kan hojjetaman ta'us beeksisee jira. Har'arraa eegalee kaadhimamtoonni miidiyaalee hawaasummaa faawundeeshinichaa irratti waan dhiyaataniif uummanni sagalee akka kennu faawundeeshinichi waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu kunis oduu akka miira nama tuquudha. Lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessatti duuti irratti murtaa'e murtichi irratti raawwatamaa jiraachuun dhagahamee jira. Hidhamtoonni kunneen murtiin du'aa erga irratti murtaa'e guyyaa guyyaan namoonni 2 baafamanii ajjeefamaa jiraachuu himanii jiru. Kaleessa jechuun Waxabajjii 11,2025 namoonni 2 kan ajjeefaman yoo ta'u guyyaa har'as namoonni 2 kan maqaan isaanii dhawame kan amma ani bira dabru akka ajjeefaman itti himamuu maddeen odeeffannoo himanii jiru. Hidhamaan duuti itti murtaa'e du'a eeggataa jiru tokko yeroo haadha isaatti nagaa dhaammatu sagaleen dhagahamu waraabame haati isaa gala ilma ishee eegaa jiraachuu kan dubbatte ta'u OMN himee jira. Lammiileen murteen du'aa irratti murtaa'e kunneen mootummaan Itoophiyaa gidduu seenee ajjechaa isaan irratti raawwatamuuf deemu kana tumsaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan akka irraa dhaabsisu gaafataa kan turan waamicha taasisaa kan turan yoo ta'u gama mootummaatii deebiin kennamee fi
gargaarsi taasifameefis akka hin jirre kan dubbatan yoo ta'u maatiin isaanillee mootummaan Itoophiyaa akka gidduu seenuu fi murteen du'aa kun akka irraa jijjiiramu ji'oota 10 oliif gaafataa kan turanis yoo ta'e jijjiiramni homaatu kan argamin akka ta'e dubbatanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa 47 mana hidhaa turan keessan hanga ammaatti namoonni 12 ol kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen hafan ammas irra deebi'uun waamicha mootummaa Itoophiyaatiif dhaabbilee mirga namoomaatiif akkasumas dhaabbilee godaantota idila addunyaatiif tumsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan lubbuu isaanii akka baraaraniif waamicha taasisanii jiru. Nutilleen mootummaan federaalaa yookaan mootummaan Itoophiyaa qaamonni dhimmi kun ilaallatu akkasumas kan biroollee tumsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan lubbuu namoota kanaa baraaraa jennee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Bachootti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura jechuun waxabajjii 2025 aanaa Bachoo ganda Jaatotti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Tarkaanfii bakka kanatti fudhate kanaan meeshaalee hedduu kan booji'e yoo ta'u AKM 30, BKM 1, booji'amaa 2, rasaasni bireenii 1,000 ol akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu kan madeessee fi hedduu kan addunyaa kanarraa godaansise akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo magaalaa Shaambuutti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Magaalaa Shaambuu irraa kiiloomeetira gabaabaa yookaan xiqqaa irratti kan argamtu iddoo addaa Haroo Shaxii jedhamtutti tarkaanfii fudhateen kaabinoota mootummaa yeroo dheeraaf uummata dararaa turte to'atuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan kaabinoota mootummaa 2 fi milishaa 1 hidhannoo guutuu wajjin harkaan qabu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo qaamonni kun yeroo dheeraaf dhiiga ilmaan Oromooti warra taphataa ture jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate ibsee jira. Waxabajjii 11/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Kaaba Shawaa Salaaleen aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkitti seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa irraa 9 godaansisee 13 madeessuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate galgala sa'a 2 walakkaatti yoo ta'u magaalattitti seenuudhaan tarkaanfii fudhate kanaan milkaa'ee jedhee jira. Gara mootummaatti immoo odeeffannoon jiru mootummaan bakkoota garaagaraatti humnoota bobbaasuudhaan opereeshinii gaggeessaa jira jedhee jira. Keessattuu kaaba Shawaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiru milkaa'aa jira jechuudhaan odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jiru irraa immoo odeeffannoon nu ga'e hin jiru yookaan gama mootummaatii wanti jedhame hin jiru. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu kan itti fufan akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan ajajaan humna riphee lolaa loltoota mootummaa tokko seenaa hojjetuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufe jedhee jira. Ajajaan humna riphee lolaa kun kilaashii 3 rasaasa hedduu fi hidhannoo hedduu qabatuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufe yoo ta'u gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufe kibba Oromiyaa Gujii lixaa irraayi. Waraanni bilisummaa Oromollee dinqisiifannaa fi akkasumas simannaa gootaa taasisuu fi himee jira. Tibba kana humnoonni waraana mootummaa hedduun kibba Oromiyaa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo baay'inaan kan dhufan yoo ta'u kun immoo raafama hamaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaatii fi naannawa isiitti akka uume odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa giddugala Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa irraa loltoonni hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu gaan ibsanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuun loltoota kana simataa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu nama gaddisiisu xayyaarri Hindii imaltoota 242 fe'e tokko kufee caccabuun dhagahamee jira. Xayyaarri Hindii namoota 242 fe'e magaalaa Ahmadabad irraa gara Londanitti imalaa ture tokko kufee caccabee jira. Xayyaarri Hindii Boeing 787
haifan sadde buufata xayyaara Ahmadabad lixa Hindii irraa erga balali'ee yeroo muraasa booda kufee caccabuu BBC'n gabaasee jira. Imaltoota xayyaarichaan imalaa turan keessaa 169 lammiilee Hindii, 53 lammiilee Ingiliz, 7 lammiilee Poorchugaal, 1 lammii Kanaadaa fi lammiileen biyyoota biroollee keessatti kan argaman akka ta'e himamee jira. Balaa xayyaaricha irratti dhaqqabe kanaan xayyaarichi ibiddaan kan qabatee fi akkasumas aaraan kan haguugame yoo ta'u garuu hanga ammaatti gabaasni miidhaa dhaqqabe gabaase yookaan ibse hin jiru. Kana jechuun namoonni meeqa akka baraaraman namoonni meeqa immoo akka balaa kanaan miidhaman yookaan miidhaan irra ga'e yeroodhaaf hin ibsamne. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu turaa.